akka sabaatti akka Oromootti Kimboyin mana baratte sittani maati waan adda saajjabe akka sabaatti waan tokkitti gaafanne jara kana angoota mootummaas ta'e woboos ta'e waa tokkitti kulo nagaasin jedhaa jiru tun dubbatin nagaa qofa si gaafate Oromoo deemi Gondoriin keessaa boqqolloo naannoo keenya nu galchi Tigraayin keessaa qunnaa tokko xaafii biti nuuf miti hundi siitu keenyaan jiraatti nagaa isin irra barbaanne nagaa tokkitti nagaa tokkittiidhaaf hadda sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru kan inni wayyaaneen dudda qorqitee lafee duddaa cabsitee itti taphataa turte qeerroof qarree keenya gadi baafnee wareegnee Hacaaluu Hundeessaa itti dhabnee waa meeqa taaneef nagaa qofaafi maal ijoollee keenya nagaa dhabnaa isin irratti utuu isin jirtanuu nagaa dhabnaa nagaa tokkitti moo akka wayyaanee maal isin gaafanne ummanni tuulamaa lafa baasaa irratti akka barbaadde goote koobiraa keessa oofaa waa meeqa keessa godha ayyee nuti nagaa barbaanna haa jiraatu abbaan barbaade jennee afaan qabanneen kilmaa tokko dubbataan jiru ummanni erga aangoo dhugaa dubbanna dhageessan erga aangoonni jedhe Dr. Abiyyi haguma ta'e ol siqan wanni ummanni Oromoo gaafatee cinqaa jiru hin jiru nagaa tokkitti gaafatee dhabuun qabu ummanni kun keessattuu ummanni miskiinni an bara qeerroo Jawaar qalamaan kompiitaraan qeerroo kaasee aangawoota mootummaa biyya keessaaf qeerroof qarree taatanii qabsoon qabsaamu sana tokkoffaa gaaffii danuu ture waa hedduu ture amma gaaffiin hin jiru gaaffiin tokkitti jira tokkitti sun maayinni nagaadha akkamitti nagaadha dhiisi kan qeerroof qarree Hacaaluu Hundeessaatti dhabee ummanni Oromoo Finfinnee keessatti Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti Hacaaluu Hundeessaa tokkitti dhabee akkamitti nagaa dhaban akkamitti nagaa dhaba ummanni Oromoo akkamitti tuulamni Salaalee keessatti Darraa keessatti akkamitti faannoon onnee godhattee ummata keenya qaluu dandeessee eenyu kan gaafatamu woboon warri mootummaa maaliif gidduutti nu ficcisiistu maal argattu eenyuuf qabsaa jirtu moo isin ofii keessaniif qabsooftan moo ummataaf ummanni isin qabsooftaniif hadda akkamitti jira mee bara wayyaanee bulchite keessaa waggaa 27 bulchite miti wayyaaneen mee nama 7 wayyaanee keessaa du'e nu agarsiisa bara wayyaanee bulchaa turte keessa mee ummanni Tigraay namni 7 jalaa du'e naa lakkaa'ame wal horan malee jarana baay'inaaf jiraanne baay'inaaf dhageenye nagaanu dhorkituma rabbiin sodaachuun gaariidha rabbiin nama uume sodaachuunis gaariidha amma nama kuma tokkoon taarra eda yeroon warraaf abbaa manaa jedhee wal siin fuusisu nama kuma tamaan ta'a turtani ummata keenyaa sagalee taa'uudhaanis nama kuma tokko kaan yawwana inni dubartii hudduu achi garagalchee geemii irra jira inni dhiiraas mana baratee shaaffadutti jira maaliif kutaa isaatti hin galle kaa wanna haati Salaalee bo'aa jirtu kun wanna dhatuu lama boochise kun kutaa isaa yoo gale malee hin ta'u ganaadha ganaanu qalti morma kee qopheeffadhu yookiin sibiilatti bitadhu yeelloodha wallaahi kaanachi hin sirbaa kaanachi mana banate Marqos nu cufsiisa mana Oromoo waan jedhame akka mana nutti hin bananne iyo jettan immoo mannam tokko nu banaati achitti akkaawuntii keenya hundaan argamneeti dubbanna baay'ee nama gaddisiisa nama kuma tokko jechuun ikkoo namuma koo kaleessa dheengadda taa'ee yeroon Turkii keessa magaalaa jalan dhimni magaalaa jalan laallanne agarsiisu iyyuu nama kuma tokkoon ta'a turan viidiyoo hojjennee wal geenye akkamitti Oromoon saateen mana baratee ta'a hunda namaa nu cufsiisaa please John Marcos deemaati onnee tokko tokkotti kennaati nagalchi jedhaa mana nu cufsiisaa marii goona baay'ina keessa waa argama dhageessanii waan kana wal dhageessisuu qabna nu mootummaa buufna jedhaan jirru mootummaa irratti qabsoofna jedhaan jirru woboon lafarraa abadu jedhaan jirru
wobooni mootummaan ummata keessaa bahuu qabu. Dhugaa jiru walitti himnala. Ummata keessaa ba'a bakka biraatti wal barbaada. Bakka dhugaan jiru kana. Woboon deeggara warri mana baratte woboon deeggara woboo waa tokko hin goone mootummichuma kana ummata sana eenyuun qumaara qabsiiftee woboodhaaf falmita. Ati sinni mootummaa deeggartu eenyuun qumaara qabsiiftatu dhaqii ganda kee qumaara qabsiisiti woboo irraa falmi. Dhaqii ganda kee qumaara qabsiisiti mootummaa irraa falmi. Naala bushaklak. Ummata shawaa ficcisiisaa tokko nati woboo irraa falmitu moo mootummaa irraa falmitu. Deemi kutaa kee qabsiisiti kutaa kee keessatti gaafa namni qalamuu jammare mootummaadha minaamin jedhi wal irratti qabe hin beennu lammanuma jalaa hin beennu dhaabbadhaan irraa fala ummata kanaa immoo yoo mootummaan sa'aatii 24 keessatti yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa tokkoffaan mootummaan naannoo Oromiyaa labsii labsuu qaba. Akkuma kaleessa lafaa kaatee wayyaaneen labsii atattamaa komaandi poostii Oromiyaa keessatti galchitee nu ficcisiisaa turte jarana nu kabachiisaa. Nu kabachiisa nu warra gaachana keessaniiti. Daabbo nu kennaan jenne nu qotaan jenne nu aramaan jenne nu nyaachisaan jenne gondoriin keessaa xaafii kumtaala tokko bitaa nu fidan jenne of dandeenye of geenye jiraataa jirra. Nu kabachiisa nagaa hawaa jirru nagaa barbaadaa jirru nagaa dhabne faannoon gara hundaan seenee nu fitaa jira. Dhaggeeffachuu hin dandeenyu kana booddee otuu qabsoo hadhoottiin galin ummanni nu kabachiisa nu faannoon qalamuu funyaaniin nu baheera. Gaafa kaleessa morma kuttee wallaggaan keessaa ilma Oromoo morma kutanii ulee keessa kaa'anii gondorii boojjomii keessa deemanii ittiin kadhatanii morma ilma Oromootiin ittiin kadhatan sana gaafa tu iyyisiifne nu kalaas waliin hin jiraannu jenne giddii keessan sirreessitu biyya. Garuu calluma jenne. Edaa calluma ijoollee keenya harka jira biyyi jennee callisuun keenya deebiin isaa kana yoo ta'e hayyee.